Booranaa fi Bareentu dubra isaa ni horanii akkaatuma horanitti qaaloominni nama lafa Eastern Afrikaa tanaa fi Empire ammaan tana Itoophiyaa jennuun kana tunillee maquma dhiyoo tana zamana haati Salamoonfaan maqaan isiidhaa Toobitee Masgaluu Dibaaboo Jaaniini achirraa as deebisanii haalli Empire kanaatis adeemsi isaa Nawaayis gaafa faraqaa bakka abbaa isaanii dhufan akkoo isaaniitiin maqaa Itoophiyaa jedhamu kana moggaasanii intaltiin taluma Oromooti jechuudha. Toobbitee tajannuun tun haalli ammaan tan achirraa kaanee hidda latinsa hortee bareentumaatti yommuu as kunnu obbolaan Booranaa fi Bareentoo achirraa deebinee Boorana biratti 5 fi tuqaa takkaa jira hortee isaanii 11 jechuudha. Oromoon Bareentumti 5 waliin dameen lattuu Oromoo walumaa galattuu 16 jechuudha. 16 kanarraa dhimmi har'aan tanarratti xiyyeeffannee ilaallu seenaa Oromoo irratti hamma tokko waan dhageenyarraa waan hubanneerraa akka ibsa kan nuuf nu afeere waan kana ta'eef jecha haala kanarratti amma 5 Bareentoo jechuun Tumuugaa Bareentoo, Murawwaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, ilma Afraffaa, Qalloo Bareentoo, ilma 5ffaa, Humbannaa Bareentooti. Jarreewwan kun Bareentoo warri jennuun kun bari'aantoo jennaan jechuudha. Yeroo kanarratti gaa amma qaroomni guddatee dura dursoo obbolaa lamaan irraa Booranaat dura deemee Bareentoo boodarra aanee akkasuma ilmaan Booranaatiifis seenaa dabarsuudhaa fi kanaafis ciminaan umriidhaas waan xiqqoorra dheeratanii jiraniif haala kanarraa kan ka'e ilmaan obbolaa isaaniitii fi gaafa Afrikaa kanarra imala guddaa godhanii turan. Nama Oromoo biraas kutee addunyaa tanaas tajaajilaa turan. Haala kanarraa kan ka'e Bareentoo Oromoo nama hayyuu cimaadha. Heera ammaan tana afran qallootti wallattinsi isaanii jara 5 isinii mekana. Heera 5 Bareentoo fi 5 Bareentuma jennus +5 qabaa. Kunilleen seenaa heera gonfaa keessa waan jiruuf jecha waggaa biraatti deebina.